dilli kun wali qabamtanii dubbii beerrinii fi durriyyeen ooftocha kana wali qabamtanii fadhan wal ajjeesanii haa wal awwaallattu oromootu oromoo ajjees waan nafxanyaan nun godhin natti hin bilbilinaa jiran natti hin bilbilinaa haqiqata khayb bahi yettanis ka bahi yettanis hin boo islam ra da'wa godhu dhiistanii kristaan irra godhu turtanii dogongora keessa da'waan nabi Muhammadu dhufe kiristaanaaf dhufe islaamaaf hin dhufne dhaggeeffadha waan isin hin jedhu jarana warri akkana wal godhu jiru pheenxee miti ortodoksiin isin islaamaati wali galle amantii safuu amantii dhiiftanii jirtan hundi keessan aslirra anarra ka'abbuttaarra hundi keenya amantii hordofutti hin jiru gaafuma balaan dhuftee beelli dhuftee fogayyaatan namni tokkummaa gaafam leellisuu yaatan isin samaanutti dawwaltan yaa jiran nu dhiisaa kaasuutas billi alaykum ani bulookin si godhan amanat dawwalu wali galle dirqitti waan fidan telefoonaan nadhaawani ammas telefoonaan beeynaan hin jiina waan isin falli isiniimu ka'ab jooki jira lubbuu nama jarana jarri warri wal miidhu jiru kan warra beelaan horii gaalatiisoo kan wal godhu jira wali bitattee walaa fixxu eenyu abbaa isaatiitu harargeedhaaf asirra taa'e eenyutu harargee bakka isa bufate harargee nama bulchu qabdi arsiin nama bulchu qabdi namni beelaaf qoonqoodhaaf baqatee biyya sanii wal fixu lachuutu baqatte nama miskiina karaa irra deemu tokko qabanii fidanii ni beeytan ganda keessanii ganda keeti nama laayifii fidee taa'e jala teessee deeggartu sii kan sooshaal miidiyaatti malee jara sanii akka qabu gaafa namni biyya dura deemtee jiru tokko namni feemasii taa'e asirra gartee itti mudi ajjeesinu tumi jedheen asirra fidu eenyu akka nu dalage harma muraa'u amaarri nun goone nu wal godhe dhugaa walitti himne dhugaa harma muraa jaran isin dhiiraa bar ka abbuttaa waa jijjiiruu dandeessa ati waa jidduu dandeessa abbaan fare biyya taa'eef eenyu irratti hin dabarsina hogganaan qabdu wanti kan duuba taa'ee agzoo namni dhalaa ol gurratee guyyaa tiktook irratti ganduma tokko harargee jechaa oolu arsi siikoomando afran qalloo shanan gibee jechaa oolu dhiira kun dhiira biyya faranjii keessa bar an islaama gurraacha oromoo ta'eetii mirgi jara lachuu naa qixxaatee as taa'ee waan jira tiktook irratti gaafa muka huddutti wal dhiibdan eenyurra murtii dabarsitan murtii guutoo jettus eenyu iluu jettus jarri maal godhuu danda'e asirra taa'eetuma haa deeggaru gandasa nama tokkicha badii balleessa irratti duula warra lubbuu namaa baraaruu deemnaa bar osoo jarasan baraarra osoo jennuuti ofiifuu wal lolu jirtan falattiin jirtan gaaf tokko murtii haqaatiin asirraan deemne wala sheekhaa shariifii hundisi akka feete mana barattee nama arrabsite feemas ta'uudhaaf karaa rabbiin hin feeneef karaa adaan hin taane jedhana har'a murtii haqaa goona jennee dhufnee bar murtii yaa jarana lubbuun lubbu jarana ilma namaa isin hin dhagaamtu haati ilmoo takka qabdi ilmoo takkicha haadha jalaa bahee aboo deemee jiru marabbi sirraa jijjiiru jetteen gariin ka isiin abaarte gariin ta biyya arabaa teessee ilmoo fi haadhaa fi dhufasi gattee biraa deemte nama rabbiif gubbatti hin sodaanneetu oromoo isin feemasoota isin sodaata nama rabbiif hin qaceelin jarana namni bar bineensa waraabeessa namni maallaqa dhaqee kafalee waliin ta'a maqaa itti baasee harargee kana keessa dhaqaa laala iddoo waraabessa itti daawwatan waraabessa miila lamaatii bar jarri oromoo ta'u maaltu isin beeksise jara qawween akkana wal godhu eenyutu oromoo isin jedhe aniin kun afaan oromoo haasaa'eef oromoon ta'u namni gartee nama bifaan nama fakkaateef naman ta'u waraabessa miila lamaati jarri waraabessa miila lamaati jarana maa eenyu kadhattan asirra ta'ee ustaad daawaan irratti godhi daawaan itti jarana hundi keessan shafaata jirta malee lubbuu namaa baraaruuf hin deemtan gara rabbii deebi'a gandummaa gaafa dhiiftan dhukkuba HIV ti darani arsi harargee jechaa gaafa dhiiftan gaafa san oromoon tokkummaa kan bosona jiru oromoodha kan lafa arabaa jiru oromoodha kan masaraa keessa jiru oromoodha kan biyya jirchu jiru oromoodha kan tiktok irraa isini numaa wal fixu jira malee namni wal fixu jiru akka feetan taa gaafa isin duutan isin awwaalu inna lillahi wa inna ilaihi raajiun isin jechu abbaan feetan waan feetan haasawa gandummaa ganteetti dhala deem ganda kee qorqorroo tee jijjiiri ofi namni irra sirra taa'ee gandummaa dubartii leellisu akkoon isii uffattu qabdu qorqorroo mana isaanii deema dhaqaa laala qorqorroo isaanii abbaasaa akkam ture qabriin abbaasaa maal fakkaatti ilaala goojjoon inni itti dhalate waan fakkaattu yoo akkam dhalate magaalaa guddoon Itoophiyaa ta'e isin jettan Finfinnee ta fincaanii fi udaan keessa yaa'u gamoo takka cika isaan qabdan qabeenya Amaaraatii fi Tigreeti maal qabdi Oromoon abiyyi qofa afaan Oromoo isin dubbatechi taa'u jira malee maa wal miitan jarana ganda jettee dhalaa urgurattee dheengadduma mucaa takka gargaaran jecha wal loltan ammas
nama galata namaan galchine isin waan abdii culullee godhee galata namaan galchitan Oromoo isin gaafa nam du'e follower kiyya miliyoona 5 faana galchitan addunyaarra wal follow hin gootan ummata gaafa namni du'e follow wal godhu gaafa lubbuun jirtu maa waliin gootan namuu feemasa ta'uuf ganda nama arrabsaayyuu nama namni bara kanan arrabfamin jira jirana kan du'e ka qabrii jiru kaanis warra gartee nuti warra maareetiyatti kaan warra maareetiyatti lukkuu qaltee biyyaan baane namaan qaleetti kijibduun lukkuu qalteen baane an kanumaan isin jira rabbi sodaadha dhiisa warri itti dubbattan warra asirra taayaa malee kan bosonaa ajajuun dandeessan shifta warra beeytan eenyu jettanii fidattan maqaa moggaaftanii maqaa dubbachuun mushkila walii gallee mushkila miti ajandaan irratti iyyataati borommoo yoo feete silaa jara kana lubbuu tana dhiisanii nurraa sa'e hangan dandeeggaru qaama tokkoon deeggaru isinuu sirriirran jirtan rabbi sodaadha qur'aanaa fi hadiisa deebi'a akka ijoolleen pheenxeef ortodoksii amantii isiitti bultutti takkaan dhageenya jaartii yoo jaarsa gallakkisee ganda galchitan yoo namni intala takka haraam itti dalagees ganda galfattan yoo namni tokko gartee komentii barreessan ganda galfattan ummata ganaa duratti hin deebiin wada haalaa deebi'e wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yo jaartii lammaffaa fuuna jennellee gandi warra sodaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekha keenya waan sirriitti dubbatte waan gaarii nu gorsite laal amma laal amma akkuma goonuu wallaallee beekta akkuma goonuu wallaalle laal amma durallee irra diddiba amma mucaarreefu dubbate sun dhuguma dubbatee kute gaafa amma dura wallolluus nu raarsinee je dhugaasaati haqa qaba. gaafa maduro muka walid dhiibnuus nun araarsinee je dhugaasaati gaafa Khadiir marturra wallollees nun araarsinee je dhugaasaati beekadha namni kanumatti wal arrabsee afaan dhukkubanii walirraa use malee namni bahee akka arraa kanatti anilleen sa'a meeqa asirraan taa'u jira laa aniin duratti daqiiqaa 10 ol hin teenye sa'a lamaan taa'u jiraarra maaliif wanni kattaa'u jirruuf dubbuma tana yoo dandeenye rabbii gaditti xumuratti goona obboleeyyan keenya kun lubbuu takka yoo sab maqaa keenyaan baraarre yoo lubbuun takka namni nu dhagahee gartee laayifii teejjatan harkee namni dhawuu deemulleen irraa dhaabbate jennee yaa ustaada keenya asirraa dubbachuu jirra malee gartee yoo amantiitti jarri kun biyya ergamaa keenyaa jiran gaa'e bakka tichi garagallee salaalnu tana jiranii ifiifuu biyya faarfamtuu tana jiranii ijoolleen ammasii ijoolleen biyya arabaa humaan beeytu maarree warri ijoo kun ani hin fudhadhu namni akka ijoollee biyya arabaa waa beeku ijoollee waa beeytu ijoollee yoo dhaabaa jedhanillee dhaabbattu amma laal atillee quraana rabbiitiin kadhadhu anillee niin kadhadhaa mee dhiiga muslimaa wal gannaquun azaaba akka nama nayxu maal akka nama nayxu nurraatti himi ijoolleen tun rabbii jecha haanuu dhaabbattu obboleeyyan keenya kun tanuma amma laalla wanni jiraa malee dura banne harfiin aliif badde aliif laamittuun toltuu jan teenya aliif badde si gale aliif badde durirraa waliin nufixu jira waan ta'eef mee seenallee yaadatanii akka walirraa dhaabbatan ati du'aa itti nu godhii jennee baramma. Abshiroo inshallah. Falli kiyya waan goonu waan dura dhaabbadhaa malee gandaan arra gartee amma fuudhee amma garee kan akkam jaan dhageessanii garee naannoo takka walii qabame siin jedhan akka Oromoo dhufne akka amantiitti nu takkas jedhan walii gallee kanaaf wanni falli jiru waan kana dura nam takka bakka asirraa dhufee biyya keessa taa'ee daayispooraa taa'ee waan kana addunyaan faranjiin gandummaa hin beektu ni beekti kaaf keessuma jira faranjiin hin beektu gandarraa dhufte hin beektu adii ta'uu qofa if beekti qabilaa si ganda isii balbala si hin beektu walii gallee namni hundi hayyuu qaba jara keenya nama irraa dhalate qaba makiinaa irra walloltan makiinaa harargeen makiinaa bituu dandeessi arsiin bituu dandeessi abbaan dhuunfan namni makiinaa namaa bituu hin danda'u namaa bituu hin danda'u makiinaa sheekaa bitte sheeka keetiif bitte ati kaka isaan qabne kasumuuniin kan neefaa dhufee dubbataa bar maarree keessaniif makiinaa ustaad ibsaarraa sheeka mini biroo irraa haasawan godhi kaati yoo goote godhami miti gandaaf godhani namaaf godha amantiidhaaf godhe artistiifis ni godha jedhame godhiif yoo dandeessi namni dhuunfa godhuu danda'e abbaan qabeenyaa kutaa hunda keessa mileenaa jira. Hagam akka sobaa fi dhugaan beeku amma tokko du'ee jan abbaatiin beeku sobaa dhugaan beeku. Saniif wallaahi dubbuma tana dheeresse jechuun waan kana dura dhaabbatanii jara na bakka falli isii namni irra murteessan Allahu alaam rabbuma kadhanna biroo dhaabbadha gandummaan leellisina if keessaa nutummaan if keessaa ayinu
Ustaaza dubbiin keessan dhugaadha. Amma fakkeenyaa fi waan bor ta'uu deemu waan isin quban qabne jira jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa